bara kana maallaqa guddaa baasee waancaa injifata jedhamee kan eegamaa jiru Arsenaal torbee kana ni milkaa'a. Torban ja'affaarratti qabxii meeqa argata jettanii yaaddu? Newcastle wajjiniitiin falmata. Newcastle yeroo baay'ee irra deddeebi'ee Arsenaaliin injifateera. Kana dura yeroo sadii walitti dhufanii Newcastle injifannoon galeera jechuun ni danda'ama. Keessumaa bara 2023 injifannoon Newcastle Arsenaal irratti galmeesse. Tapha har'aadhaaf haaloo akka isaan irratti qabaatanii dhufan taasisuusaa waan hafu miti. Mikel Arteetaan qophii ajaa'ibaa taasisee jira. Taphattoonni isaa gahumsa gaarii irratti argamu. Bukaayoo Saakaa miidhamarraa deebi'ee jira. Eezen amma gahumsa ajaa'ibaa irratti argama jechuun ni danda'ama. Gaaffiin jiru garuu Mikel Arteetaan taphattoota harkaa qabu warra warqee ta'an kan akkamiin itti fayyadamaa kan jedhudha. Newcastle immoo galchii hedduu kan lakkoofsuuf bara kana baay'ee hin qabu. Akkuma beektan gatii riikardii Britain ta'een Alexander Isak gara Liverpool deemuunsaa ni yaadatama. Bakka isaa taphattoota kan akka Yoonee Wiisaa mallatteessanii ture Brentford irraati. Inni garuu miidhamarra jira. Wolfsmood kan Jarman irraati fidan immoo gahumsa guddaa irratti hin argamu amma. Premier Leagueettis baay'ee kan madaqee hin fakkaatu. Haa ta'u malee galchii hedduun lakkoofseen iyyuu malee Newcastle galchiin isaan irratti lakkaa'amu irrattis rakkoo hedduutu jira. Kilaboonni hedduun ni rakkatu jechuudha. Akkuma beektan taphattoonni Newcastle qaamaan gurguddoodha jajjaboodha. Kun ammoo isaaniin darbanii galchii lakkoofsuudhaaf rakkoo ni ta'a kilaboota morkattootaatti jechuudha. Mikel Arteetaan karaa kamiin iyyuu ta'e tapha kana injifachuun dirqama isatti ta'a. Sababni isaa Liverpool irraa qabxii hedduutiin fagaachuu danda'a. Liverpool Crystal Palace wajjiniitiin falmata. Chris Sutton BBCf tilmaama torbeetiin kennuun kan beekamu Liverpool qabxii ni gata. Palace leenjisaa isaa Oliver Glasner jalatti gahumsa ajaa'ibaa argisiisaa jira. Eezee waan dhaban hin fakkaatanii ammayyuu qabxii gaarii argatanii jiru. Kanaaf Liverpooliif qormaata ta'uu danda'u jedhee qixa xumuru inumaayyuu galchii malee 0-0 jedheeti ibsee jira. Tarii Liverpool kan inni injifataa ture daqiiqaa dhumaarratti qofa galchii lakkoofsa waan tureef namni kunis sanarraa ka'ee haala kanaan tilmaamuu ni danda'a ta'a. Liverpool har'a qabxii kan gatu yoo ta'e Arsenaal immoo Newcastlein kan mo'atu yoo ta'e garaagarummaan kilaboota lamaan gidduu jiru dhiphachuunsaa shakkiin qabu jechuudha. Haa ta'u malee Arsenaal ni injifataa kan jedhu ammayyuu gaaffii guddaa deebii barbaadudha jechuudha. Kabira garee Pep Guardiola mi'aa ilaalu. Taphattoota hedduu mallatteessuun isaanii ni beekama. Bara darbe ji'a majjirraa qabanii haga ganna kanaatti jechuudha. Haa ta'u malee Haaland irraatiin kan hafe taphattoonni Manchester City akka durii sana miti. Guardiolaafis kan mijateen fakkaatu. Arsenaaliin erga galchii 1-0 dursaa turanii daqiiqaa dhumaarratti galchii Martinelli lakkoofseen qixa xumuruun isaanii ni yaadatama. Amma garuu dirree isaanii irratti Barnleedhaan keessummeessu. Haaland galchii lakkoofsuu itti fufee jira. Gahumsa ajaa'ibaa irratti argama. Riikardii cabsuus itti fufee jira. Ammas Manchester Cityin waan milkaa'u fakkaata. Garaagarummaa kilaboota gubbaa waliin jiran wajjin qabanis kan dhiphisu fakkaata. Manchester Cityin tapha kana kan injifatu yoo ta'e garaagarummaa Arsenaal faa Liverpool faa wajjiniitiin qabu dhiphisuu ni danda'a. Yoo isaan qabxii gatan jechuudha. Sanaan ala garuu garaagarummaan kun akkuma jirutti itti fufa jechuudha. Ulee hedduudhaan dhiyeenya kana kan reebamaa ture garuu Manchester United kilaba guddaadhaa deeggartoota hedduu addunyaa kanarraatii qaba garuu kilabichi gadi bu'uunsa akka inni qeeqamu taasisee jira. Manchester United Brentford wajjiniitiin morkata. Brentford bara darbe yeroo akkasii kanatti Manchester Unitedin 4-3 mo'atanii ture. Yeroo sana garuu taphattoota jajjaboo ni qabu ture kan akka Yoonee Wiisaa, Brian Mbeumo, leenjisaan isaanii Thomas Frank illee yeroo sana jira ture. Dabalataan taphataa Arsenaal mallatteesse Norgard dursaa taphattootaa ture. Isaan kanneen hin dhabee jira Brentford jechuudha. Yeroo sana injifannoo 4-3 United irratti galmeessan bara kanas irra deebi'uu laata natti hin fakkaatu. Gareen Ruben Amorim amma erga Chelseadhaan injifatee qabxii 3 argatee haamilee gaariidhaan walitti aansee injifachuuf kan qophaa'ee dhufu natti fakkaata. Haa ta'u malee BBCf kan xiinxalu Chris Sutton Manchester United tapha Brentford wajjiniin taasisu kana qixa 1-1 xumuraa jedheera. Isinoo maal jettanii tilmaamtu? Yaada isaatti walii galtu moo United injifata jettanii tilmaamtu? Kan biraa paawundii biiliyoonotaan dhangalaasaa kan ture Chelseadha. Chelsean hirmaannaa Champions League haa argatu malee Premier League keessatti guddaa milkaa'eera jechuun hin danda'amu. Enzo Maresca Manchester United mo'amee jira. Champions League keessatti Bayern Munich mo'amee jira. Carabao Cup qofadha Lincoln kan isaan mo'achuu danda'an jechuudha. Kanaaf injifannoon kun baay'ee isaaniin barbaachisa. Garuu kan isaan taphatan Brighton wajjiniitiin. Brighton yeroo hedduu galchii lakkoofsuuf baay'ee hin rakkatan. Taphattoota hedduu garuu gurguranii jiru. Inumaa maal jedhama seetan? Chelsean Brighton wajjiniitiin taphata osoo hin taane
Biraayitentu taphattoota Biraayiten durii wajjin taphataa jedhamaa jira. Maaliif seetan? Biraayiten taphattoota hedduu Cheelsiitti gurguree jira. Isaan keessaatii akka fakkeenyaatti Kukureellaa kaasuu dandeenya, Mooses Kaayiseedoo kaasuu dandeenya, karra eegaa dabalatee taphattoota hedduu Biraayiten Cheelsiitti gurguree jira. Kanaaf taphattoonni Biraayiten hedduun isaanii Cheelsii keessa jiru kilaba isaanii durii morkatu jechuudha. Kanaaf Biraayiteniif Biraayiten jechuu dandeenya jedhanii kanneen itti qoosan illee ni jiru. Taphni kun meeqaan waan xumuramu isinitti fakkaata? Gaaffiin jiru guddaan tokko Kool Paalmer irradha. Paalmer tapha Yuunaayitid wajjin taphatan irratti miidhamee dirree keessaa baheera. Har'a tapha kanaatiif dhaqqabuun isaa waan beekamu natti hin fakkaatu. Kool Paalmer tapha Yuunaayitid wajjin gaggeessan irratti miidhamee dirree keessaa baheera. Tapha Biraayiten wajjin qaban kanaaf gahuu dhiisuus ni danda'a. Yoo Cheelsiin taphataa kana kan dhabu yoo ta'e hedduu rakkachuu ni danda'a jechuudha. Tilmaama keessan nu barreessaa. Turtii gaarii.